obboleettiin teeta viidiyoo kana bante jaartii lammaffaa taata nama jaartii biraa qabutti heerumta maaliif yookaan heerumtu ta'e yookaan heerumne illee ta'e maaliif na barreessi. Hello kabajamtoota daawwattoota chaanaala Ahmed Oro. Seenaan har'aa akkana jetti. Namtittii takkatu kifilii fi seentee akka ajaa'ibaatitti bootti. Yaani dhugama onna irraa baaftee bootti. Jedhanii kaboon san beektan akka daa'imaatitti aanif keessaa baastee bootti. Jaarsiisii alaa gale. Mana keessa sassuqeeni hin dhabe san booda gara kifilii dhaqe. Wayita dhaqu teettee boocha ajaa'ibaa kana bootti. Itti ol seenee maali jedheen. San booda itti ol kaatee anarratti moo jetteen. Anarratti jaartii lammaffaa fuuta. Ana ka jaartii lammaffaa itti fuudhan sun jetteeni balaa itti buufte. Iyyuu jalqaban. San booda jaarsi akkana jedheen. Humaa hin lolleen suutuma jedhee dubbata. Akkana jedheen. Mee ati dirqama jaarsaaf jaartii jidduu jiru maal keessaa bahuu dandeette? Ganama hin kaata, hojii kee hin deemta, hojii kee deemtee wayita deebitu ijoollee hin kunuunsitu. Ijoollee kun laalammayyuu akkuma rabbi fedhan jiran mana hin qulqulleessitu. Nyaata wayita barbaadde hin goota, wayita barbaadde hin gootu irra caalaa alumaa fidee ijoollee nyaachisa. Yaani ati muhmila, yaani ati kunuunsan beektu. Kanaaf fuudhe. Namtittiin lammaffaan fuudhe tun ammoo umriidhaan waggaa lamaan na caalti anayyuu. Laakiin wanni fuudheef akka isiin na kunuunsitu beeka. Ijoollee matiyya tanayyuu osoo isii bira fide akka kunuunsitu beeka jedheen. San booda ammas iyyuu jalqabde. Tole. Erga akkana ka taatu ta'e manni kun keeti har'aan achi yaani ani mana kanatti nan agartu. Ofirraa deemee hojii kiyyaa ijoollee tiyya guddifadha jetteen. San booda kaatee meeshaa ofii guurachuu jalqabde. Jaarsi akkana jedhe. Ani jaartii lammaffaa fuudhuun jaalala kee hir'isuu jechuu miti. Ani yoomiyyuu si jibbuu hin danda'u. Haala ijoollee tiyyaati. Waggaa 17 waliin jiran ijoollee kana hunda walirraa qabna. Ani yoomiyyuu siif jibba hin qabu. Laakiin ilaalchi ati jiruu jaarsaaf jaartii jidduutti qabdu ilaalchi addaati. Kun ammoo sababa hiriyoota ati waliin ooltu saniiti. Hiriyoonni ati waliin ooltu sunni hundinuu warra jaarsa isaaniitiin adda ba'an namoota muraasa malee. Ati tasa gorsa isaanii dhagahuu dandeetta. Tasa ani hin qabaa, anuu birrii hin qabaa. Jaarsa kiyyatti maal hajamaa akka waan jettuu natti fakkaata. Ani jibba siif hin qabu jedhee huccuu isii walitti qabdu kana harkaa fuudhee lafa kaa'a. Laakiin mucattiin kakattee jirti. Wallaahi mana kana keessa daqiiqaa takka hin taa'u. Daqiiqama takka mana kana keessa hin taa'u jette. Ijoollee ofii huccuu itti godhuu jalqabde. Ijoollee 4 qaban. Ijoollee huccuu itti godhuu jalqabde. Irra guddaan huccuu godhachuu didee ani hin deemu nasuma taa'a jedheen. Ijoolleen hafte ammoo huccuu itti godhuu jalqabdee godhachuu ofiillee godhachuu jalqaban. San booda daqiiqaa muraasa booda makiinaa ofii kaaftee ijoollee keessa keettee gara mana abbaa isii deemte. Mana abbaa isii wayita seente abbaa fi haati isii nagaa maal taatee maal dhuftee jedhanii oluma seente aarteetumaan ol seente. San booda abbaa fi haati isii obboleeyyan illee kabantu jira. Ijoollee tana fuudhanii kifilii seensanii waan nyaataa itti kennanii isiinis hara haa baafattu jedhanii dhiisan. San booda sa'a tokko booda bira dhaqanii maal taatee dhuftee jedhanii jaarsa kiyya tunarratti fuudhee jette. San booda abbaan akkana jedheen. Jaarsi keessi irratti fuudhe hin beekna. Sitti illee himee jira. Basati dhugaatti hin fudhanne ta'uu danda'a. Laakiin akka inni fuudhuu hedu anuu hin beeka. Haati teellee hin beekne. Cidhallee deemnee nyaanne jedheen. Salphamatti moo jettiin. Salphamatti jedhaa iyyaa bootti. San booda abbaan akkana jedheen. Ilaa mucattii tiyya. Ani akkamitti akka ati isa waliin jiraataa jirtu hin beeku. Laakiin gaaf tokko dingata anaa fi jaarsi kee wal arginee akkami intalatiya waliin akkam jirta osoo isin natti himii beekuu barbaada jedheen. San booda wantoota hedduu natti hime, yani wantoota ajaa'ibaa kanneen natti hime waan ati mana keessatti gootuu fi waan hin goone. Kanaafuu fuuti isaa yimkin si adabuuf illee ta'uu danda'a. Laakiin akkasiin jibbine dhibbaan dhibbatti hin beeku kana inni natti himee jira.
jaartii lammaffaa ta'uun ammoo akka amantii kennaatti rakkoo hin qabu. Lamallee irratti dabalachuu hin danda'a yoo ka wal qixxeessuu danda'u taate jedheen abbaan. Mucattiin lafaa ol kaatee hagana mara isinillee na tuffattanii isinillee hin barbaadu isallee hin barbaadu jettee ammallee huccuu fi gaffidde buttee lafaa ijoollee fuutee makiinatti naqxee osoo haadhaaf abbaan itti iyyan. Ijoollee fuutee mana jaarsa ofiititti deebiste. Isin ammoo deemtee hiriyoota ofii biratti galte. Ji'a takka jaarsi deemee kadhata. Warri deemanii kadhatan koottu isheen bira taa'e. Warri akkuma godhee mana isaaniitti deebisan. Jaarsi ammoo yeroo hunda dhufeetumaan gaafata. Abbaa fi haadha itti erga, obboleewwan itti erga. Du'ee argama malee jaartii lammaffaa ta'ee ima hin jiraanne jettiin. San booda jaarsi hara haa baafattu jedhee obsuu jalqabe. Giiftiin teennatun maqaan isii Su'aadi maqaa isii hin dagaddisinitti himu. Almuhim Su'aadiin tun jaarsi isii itti deddeebi'a. San booda ila abbaa warraa kiyya. Ani isin barbaadu jaartii narratti nama jaartii fuudhu abadan isa waliin jiraachuu hin barbaadu. Kanaafuu ganna dhiisii jetteen. Jaarsi hirrifate. Yaani sadarkaa kana hin gaa jedhee yaanne. Ganna dhiisii kanaafuu si waliin jiraachuu hin danda'u jetteen. San booda jaarsi akkan jedhe tara ijoolleetu nu jidduu jira. Yaani waggaa 17 waliin jiraanne umrii dheeraadha waggaa 17 jechuun. Si jaaladha akkas jaaladhu hin beektaa. Akkanan ta'inii mee itti ilaalii jedheenii gatee biraa deeme. Erga inni gatee biraa deeme isiin amma haga haftee itti gadi qabuu jalqabdee nagadhiisi yookaan deemee firdi beetiidhaan of gadhiisa maali jettiin. San booda mucaa warra isii bira dhaqee abboo intalli teessan akkana jettii intala takkittii tana sossomnee manatti haa deebisnu anin jaaladha isiidhaaf jibba hin qabu. Ishi hattan yaani guyyaayyuu jaartii tiyataan gaafadhee ni jira. Isii bira guyyaa lama bule san bira guyyama takka bula sun hayyamamtuu taate irratti ishii na amansiisaa mana haa galtu. Du'ee argama malee jetti. Almuhim akkuma godhanii manatti galchuudhaaf yaalanillee hin diddee san booda jaarsi gadi dhiise. Yeroo kana isiin magaalaa keessa jirtu san yaani bakka jaarsi jiru san jiraachuu waan hin barbaanneef dagachuu waan barbaaddeef waan kana irraa fagaattee of dagachiisuu waan barbaaddeef kaatee bakka hojii deemtee yaani bakka biraatitti akka jijjiiraniif gaafatte. San booda fuudhanii magaalaa biraatitti jijjiiraniif magaalaa isiin qarra jaarsa waliin jiraattu san keessaa fagootti jijjiiraniif. Ijoollee ofii jaarsa bira gattee jaartiin lammaffaa guddisuu jalqabde. Isiin ammoo ijoolleellee gattee of wal qabattee meeshaa ofii wajjin gara biyya biraa deemte. Jiraachuu jalqabde. Hojii ofii yaani barumsallee bakka itti dhaabde itti deebitee cimtee barachuu jalqabde. Laakiin sammuu ishee keessaa jaarsaa fi ijoolleen yoomiyyuu bahuu hin dandeenye. Takkatuu manatti galtee manni kun ona itti jedha. Laakiin Rabbiin bareeduma ajaa'ibaa kenneef umriin isii guddatullee yaani guddoo taatullee xiqqoo umriidha. Laakiin bareeduma ajaa'ibaa qabdi. Dhiirri bakka hojiititti ta'ee bakka isiin barattu sanitti ta'ee baay'ee itti dhihaachuudhaaf ta'an. Dhiirri garii akka maastikaatti alansheetu fuudhaaf. Gariin ammoo lakkee yaani bultiidhaaf si barbaadaa jedhellee kan itti dhihaatu hedduutu jira. Hunda isaanii hin diddi. Inumaa yaani fuudhayyuu hin barbaadu jette. Waggaa tokko akkasii jiraatte. Waggaa lama jiraachuu jalqabde. Ijoolleen isii ammoo yerootti itti bilbilan. Waggaa sadaffaa jalqabde. San booda akka dingataa ta'ee namtichi tokko itti dhihaatee si haa fuudhu jedhee gaafateen. Qalbiin lama taate. In hayyamama moo in hayyamu jettee qalbiin lama taate. Mucaan isii erga gaafate booda deebii waan irraa dhabeef warra isii bira deemee abboo akkana ani fuudhuu ni barbaadaa. Waan isin barbaaddu hundaa hin godhaafii jedhe. San booda haadhaaf abbaan mucatti umriin kee hagaaftee deemaa jira. Umrii kana daqqabadhu. Namtichi akkamitti si jaalatuu fi ijoollee isaa gattee yaani kun ammallee carraan biraa sii dhufee jira hiree bareeda qabdaa heerumii jedhaniin. San booda tole jettee hayyamte. San booda namticha kanatti heerumtee jaartii lammaffaa taate isiinis. Namtichi isiin itti heerumte kun jaartii biraa qabaa jechuudha. Jaartii lammaffaa narratti akka hin fuune jettee isimmaan tun deemtee jaartii lammaffaa taatee heerumtee jechuudha. Kana jechuun yaani akka amantii kennaatti dhiirri tokko jaartii afur fuudhuu hin danda'a.
yoo inni nama dhugamaa wal qixxeessuu danda'u kataatu ta'e ma wanni yani rakkoo qabu tokko hin jiru jedhee yaada. Isin hoo maal jettan? Atiin tun ta viidiyoo daawwataa jirtu tun jaartii lammaffaa taatee heerumta yookaan jaarsi kee osoo jaartii biraa sirratti fuudhe hayyamamtuu taata? Hayyamamtuu taata? Deebii naa barreessaa. Gaafii maaliif of hin gaafanne? Maaliif dhiirri jaartii lammaffaa jaartii qara qabu irratti maaliif jaartii biraa fuudhaa jennee maaliif of hin gaafanne? Jaarsi uumaan isaa kunuunsa barbaada. Akkasuma jaartiin yoo isa jajjee itti tola. Yani fakkeenyaaf yoo inni waa godhe yookaan waa bitee fidee fu'a maashaallah. Yani kana viidiyoo biraatti waliin haasofna. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Namoonni haarofti viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.